Media dafati share goda daqiiqa 15 macaalaa naasa'u share naa godha yaada koo isiniif share godha. Egaa abbaan booda dhufee dhaggeeffatu namni baay'ee laayinii irra hin jiru. Nanarnaa agarsiisa. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Dhaggeeffattoota hordoftoota peejii biiftuu gadaa goobanaarraa. Waa lama qofaa irratti naasa'a. Yaanni kwaarraa tokko xiinxala aluulaa Amaariffaan Galagashaati Biraannaagaa. Lammaffaa immoo Dr. Abiyyiidhaani afaan Oromootiin haasa'isa jedhame irratti yaada kana irratti gaggabaabsee yaada koo isin dhageessisa. Kun akka biiftuu gadaatti. Isinis akka mataa keessanitti yaaduun mirga keessanii, anis akka mataa kootitti yaaduun dirqama namummaa Oromummaa yaada koo ibsadha. Haa ta'u kana aluulaa booddeetti deebi'a. Dr. Abiyyiin afaan Oromiffaan haasa'i jedhee nugusuun gaafachuunsa he is stupid. Stupidii keessaa stupid. Abiyyiin originaalli isaayyuu Oromoodha. Yaada inni qabatee dhufe Oromiffaa haasa'uudhaaf dhufe Amaariffaa haasa'uudhaaf dhufe nugusuu waan beekuun qabu. Tarii yaadni isaa Oromiffaan haasa'uu dhufe ta'a. Nugusuun Abiyyii caalaa Oromoodhaaf yaadeetu afaan Oromootiin haasa'i jedheetu itti nuuf hima. No. Kun disconnectii namarraa gochuuf, jibbiinsa irratti uumuuf, ofii qophaa'anii iddoo jiraniif, isa achii darbachuuf, sagantaa iddoo qabaniif kaayyoon akkasittiin itti fufamee jira jechuudha. Harka waan nu dhobsiisu Abiyyi waan mormin waa hedduu qaba. Garuu namootarraa adda isa baasuuf kaayyoo isaanii galmaan gaachuuf jecha kana jedhan. Haa ta'uun ta'in malee kuni ani waan Oromoo gaddisiisus waan Oromoo gammachiisus waan qabu tokko hin qabu. Yoo inni rakkoon Oromoo Abiyyiin Amaariffaa seef, Oromiffaa seef, Tigireenyaa see miti. Rakkoon Oromoo deebii gaaffii keenya nuuf deebisuudha. Kun waan nu hiyyisiisuu hin qabu gabaabaamatti. Kana ani jechuu barbaadu Abiyyiin mtiyyuu tiraashii akkasii, ilaalcha akkasii namni tokko addunyaatti miidiyaa irratti yoo haasa'u ka'e Oromoo yaadadhaa. Bor Jawaarii yoo haasa'utti raate, bor Daawud Ibsaa yoo haasa'utti raate, bor Kamaal Galchuu haasa'utti raate, bor aktiivistumti Oromoo bakka Abiyyi sana obbuusaati. Tiraashiin akkasii dhufe afaan Oromootiin haasa'e. Maaliif waraqata irratti tsaafee waraqataan ittiin laan? Namni mootummaan Ameerikaas hin dogongora, addunyaan dogongoraa olti jechiin taaneen baa garuu siistemii mataa isaanii arreenji godhatanii qabu. Seeftii mataa isaanii hin eegan. Namichi kuni waa'ee Oromiffaa dhiisi. Yeroo yookiin Tigiroonni haduwaan jechuu danda'a. Yookiin Oromoo balleessi jechuu danda'a. Sagaleen akka inni isa hatamee achi keessa lixuun beeku maaliifitu barreessee yookiin harkatti yookiin immoo kaameeraan osarra hin jiru afaaniin haasa'e jedhee yaadaan ittiin himu. Afaan Oromoo akka mee laala stupidii nama Itoophiyaa liirgochaa jiru laalame. Waan Abiyyi yookiin waan abaluu toon taane nama stupidii akkamitti akka achi keessa jiru akkamitti yaaduu dadhabe kaameeraan irra jira maayikiin irra qophaa'ee haasa'uudhaaf jedha. Afaan Oromoo haasa'e miidiyaatti achabbee namni haasa'u tokko amma sagalee mucaa kootii connect jedhee akka keessa hin galle yoon barbaade balbala cuccufadheen iddoo sagalee mucaa kootii keessa hin galle godhee namni tokko ture. Waan amma isin har'a dogongoraa Abiyyii miti dogongoraa Abiyyiitiif hin ta'e bor nama isin jaallattan jecha misteekiin gidduu dhufe nama akkasii kosii akkasii nama ilaalcha akkasii qabu barsiisa yoo hin dandeenye na fudhadhaa biyyatti isiniin leenjisa communicationii body language akkamittiin akka isaanii nami maal akka nama mudachiisu nama akka balleessu kireeffadhaa isiniin barsiisa. Stupidiin nami tokko kun waa'ee Abiyyi afaan Oromoo haasa'e nami biyya tokko bushuutti jiru akkamittiin akkuma Abiyyi afaan Oromoo haasa'e kan hiyyummaa jedhu waan biraa jechi kun ta'uu danda'a. Ilaalcha biraa irratti, walgahii biraa irratti ta'uu danda'a. Waan biyya diigu ta'uu danda'a. Waan biyya wal ficcisiisu ta'uu danda'a. Kun afaan Oromoo haasa'e jechuudha. Homaa miti. Maaliif akkas jettan gusu? Maal kun dadhabina mana ga'u? Ani dhugaa Rabbi Oromoo miidiyaa fudhattanii Abiyyi tarrabu, Abiyyi tacha'u, Abiyyi maal gochuun nonsense. Jawaarii ijatti ilaallu Jawaariidhaa miidiyaatti dhiyaate akkasitti maayikii of fuuldura kaa'ee jiru tokko dhufee
akka waan Jawaariin jibbiinsa Oromoo qabu yookiin akka waan inni dabuubiidhaaf jibba qabu jecha dabuubotaan jette sana akka godhee maayikii gidduu lixee yoo ittime namoota disconnect Jawaar irraa godhu. Waan nama tokkorra ga'e bornarra gaa natti dhufaa jedhaati mee yaada akkasitti na yaadu. Dhugaa ani sammaa kana deeggarsa ta'uu dogongora jaraati. They are stupid. Akkamittiin kana ta'a? Akkamittiin illee injifamtan? Akkamittiin namatti raashii akkasii oolu yaada akkasii nutti dhufa? Kaameraan nu fuuldura jira. Haalli waan tokko jedhee namni yaada. Ani seen tiraashiin Facebook irra teessu kun waan tokko nan eeggadha. Nargisanii qibaatii koo dibadhee cuculluun qeenyas nitti dhufu. Maaliif akkas taatu? Maaliif namni biyya bushu akka ittiin dogongora mana ga'u dogongora? Ani dhugaa afaan Oromoo haasa'i, hin haasa'ini waan barbaadan laaqaa. Wanta biraa yoo ta'e waan biyya kan haadhatee walitti naqee wal ficcisiisu yoo ta'e Oromoon rakkoo afaan isaa namni haasa'e, namni isaa abiyyiin haasa'e, abiyyiin dhiisee, seexan haasa'e, we are oloot nama baay'ee qabna. Nda'umu nama ollaa biraa afaan keenya haasa'u baay'ee qabna. Kun rakkoo mini. Nuun kan nabiyyi irraa barbaannu gaaffin keenya deebii argatudha malee afaan keenya haasa'e, afaan Tigreeffaa haasa'e, maal haasa'e? Tigreenuu afaan keenya utuu haasa'in waggaa 27 nu sukkuumaa ture. Kunumaa miti. Yoo isiniif fakkaate I don't know what maal akkasii yaaddan. Sun kana ani haasaa dheeraa yeroo dheeraa sirraa baxaxuun barbaadu. Aluulaa isa jedhamu mucaa Tigree aktiivistii tokko. Dr. Abiyyiin 1996 masterate degreedhaan eebbifaman jedhee miidiyaa irratti beeksifame. 1994 immoo barnoota isaanii fixanii jedhe. Wanta kun sitti hima. Amaariffa yoonaasee karaarraan badaddoo ta'eef Masfiin Fayisaa interpreeta godhii dhaggeeffachiisii warra Oromiffa beektan interpreet godhaati keessaan naa ergaa fi addunyaa yeroo ammaa Ukraine biyyi jedhamtu nama PhD degree qabu toon taane komodiyaan nama komodii diraamaa hojjetutu engadda elected ta'ee ji'a 7 irraa yookiin ji'a 8 irraa biyya bushaa irra liid gochaa jira. Waa'ee Itoophiyaa bichaa vaayirasii gadhiisoo toon taane addunyaan akkamittiin bultii jedhiiti dhaggeeffadhu. Anu seen maayimiin kun hundi dhaggeeffadhu waan addunyaan itti jirtu. Abiyyiin PhD degree qabaate maastireetii qabaate bukoo isi warri TPLF bukeessitanii jechuudha. Kiflii 3 faadhaan nu bushaa turte waggaa 30. Har'a kana biyyi taanaa waa'ee degree isaatii, waa'ee bachelor degree isaatii, waa'ee maastireetii isaatii maal gochuu nutti mukaate? Aluulaa eenyuutiin isee mucaa Tigree aktiivistii. Yeroo sana yeroo Tigroonni waggaa 3 Tigrootni namiti. TPLF'n haala kanaan kutaa 3 kutaa 8 talikoo timirtiidhaan nu bushaa turan. Atoo mucaa generationi new generationidha. Maaliifitu kun sirrii miti nu barsiisaa nami baratee liida ta'u biyyi jettee mormaan turre. Maaliif har'a Abiyyi irratti Abiyyiin kan keessan. Abiyyi isintu dhannoone isintu sukkuume warra isin kutaa 5 kutaa meeqaan biyya bushaa turtanidha. Abiyyiin uummata miti kan filate uummanni ganaa filate oo filate darbee dhiises. Amma sababa Abiyyi ta'eefi inni isa qorqoree baasee Abiyyiin Ingiliffan beeku waa'een Ingiliffa isaatiin nan dhimne waa'een maali isaatiin nan dhimne jedhee Aluulaan Abiyyi tacha'u. Ilaalii komodiyaatu biyya bushaa irraa ijoollee Oromoon asirra jirtan kuniyyuu Ukraine biyya Eurooppii keessaa nama komodiyaa akka filfiluufa nama akkasiitu engadda ji'a 6-7 dura elected ta'ee darbee Aluulaa Solomoon elected ta'ee darbee biyya bushee filannoo darbee jira. Waa'ee bachelor degree, masterate degree or PhD degree isaa masterate degree isaa toon taane waa'ee connected with people isatu isa filachiisee biyya akka inni bushu godhe. Biyya adii keessattuu kan biyya Afrikaa isa wattaaddara ture rukutee dhaqee furatu miti. Kanaafi moraalittiin Abiyyi waqqastu hin qabdu Aluulaa Solomoon. Hin qabdu moraalii kana. Annama rabsuu hin danda'u garuu moraalii kana hin qabdu. Siyaasaan akkatti dhuftee karra siyaasaatiin siin deebisa deebii. Kanaaf ani itti ciisee keensi mokkora. Si mormu. Please interprete godhaati Aluulaa Solomoon biraan naagaa. Nami waa'ee degree isaa waa'ee maaloosaa abbaa Tsaayyee fa maaliif hin mormin akkuma Jawaariin faan OPDO mormaa turan ati yeroo nama umurii Jawaarii faati maaliif guyyaa tokko gadi baatee jara mormin
amma yeroo qabda ati ijoolleedha haasaa beekta generationi qabda oromoo wajjin walii wajjin mari'adhu gadi kottu tichitiitoon taane maaltu biyye kana baasa maaltu nu furaa abbaan Tsaayyeefaa saamaa turanii maqaleetti nu deebisanii biyya nuun irratti horre nu keessaa nu baasanii har'a garuu gadi taa'e warra umurii kee wajjin taa'anii wajjin haala kamiin biyya Itoophiyaa bulchinasa jedhu tichitii irratti akka koo qimee nama qabachiifta. Ani see wallaaltuun sittaaraan jiran ni biraa sittaaruu danda'a. Kanarraa haala kamiin biyya keenya kana walitti fidannee wajjin jiraachuu dandeenya. Isa jedhu irratti mari'adha Aluulaa Solomoon. Waa'ee Abiyyi Tacha'uu ta'uu taane kan itti mo'uu dandeessu new generationiidha humna qabda ijoollee qabdu birriin jira warra baratee wajjin wal cina dhaabbadhu biyya Itoophiyaa kana ijaaruudhaaf irratti mari'adhu. Waa'ee barnoota isaatiin caalii argame Abiyyi namni caalii argame eenyuyyuu bakka furachuu hin danda'a. Namni Abiyyi caalii argame eenyuyyuu furachuu hin danda'a. Caalii argame jechuun immoo hojjaadhaan akka biiftuu dheeratee ta'uu hin taane dandeettiidhaan jijjiiramaan nama walitti fiduudhaan tokkummaa ijaaruudhaan sabaaf sablammii wal caccabsee gargar babbade kana walitti fiduudhaan eenyu yoo kana godhe biyya sana liid gochuu hin danda'a. Garuu ati Facebook irra teessee Oromoodhaan gaallaa gadi buutee arrabsaa Amaaraa arrabsaa Tigree arrabsaa Dabuubiyaan arrabsaa maal sirraa baratu sabaaf sablammii kamuu namuu kamuu arrabsaa Oromoos ta'ee sabaaf sablammii biraa xinneessaa yoo deeme ta'e namni value kennuuf jira dhee yaaduun. Har'aaf garuu wal aarsuu dandeenya intini jechuun wal xinneessuu dandeenya. So kun kana natti fakkaata Aluulaadhaan an baay'ee keessas waa'ee siyaasaa keessa baay'ee ditteelii galuun barbaadu kun kana natti fakkaata. Warri Oromoo miidiyaa kanarraa Abiyyiin sana godhe afaan Oromoo nuuf naasee karatamee dhiisee rakkoon keessan nama afaan Oromoo haasa'uu dhabdanii nama isin hojjetu dhabdan malee kuni waan isa tachaasisu miti. Nuti malee karaa Abiyyiin waan utuu namichitti himin durayyuu maal haasa'uuf akka inni ture. Inni ittime jaallatama argachuuf fudhatama isin biraa argachuudhaaf Oromoodhaaf yaade jedhamuuf ta'e maalitti beektu. Isarra yookiin Oromoon kunoo diinatti ta'eera amma moo isa caalu diinatta ta'u jedhanii isachii qopheessanii qabu. Eewra kan taanaan Abiyyi so Abiyyi lafaan humnaan eewtu dhaqee achi bakka qabata. Jibbi isi Oromoon akka mixii yookiin akka daanii karaa tokko irra deemna yoo hayyallaa linne wal fuudharnee linna yoo xuruu deemnes wal qabannee deemna abbaan tokko siingoree karaa gaariitti bahuu hin dandeenyu jechuudha. Kun kana natti fakkaata wanti nama gammachiisee afaan Oromoo haasa'ee maallu godha afaan Oromoo haasawaa dhiisuusi. China li jijjiiree Somaaliyaa jiru Abiyyiin kolfe malee isaa keessisaa meestii dubbisa. Akkamitti man isa caalee Abiyyi caalee yaadnu yaade isin jechisiisa isa Oromoo akka saatii kanarra nugusu eenyu nu wayya faayittanii warri maxxansaa jirtan shame on you. Shame on you. Mormuu hin mormine ijoolleen barattoota keenya du'uun qaban mootummaa waraanni nurra taa'uun qabu. Wallaggaaf gujiin dhumuun qabu. Sanan morman wal qabannee mormin yaada wal fakkaatu wal duukaa deemu. Wanti nuyi nama tachaanuuf hin jiru, wanti nuyi isa arrabsinuuf hin jiru, wanti nuyi isa galagaggashinuuf hin jiru, wanti nuyi isa xinneessinuuf hin jiru. Nama xinnoota nama xinneessa. Inni sirrii miti, inni sirrii akka bishaan gabateerraa finqal yoon inni har'a maali Feesbuukii seetanii biyya bushuu Feesbuukii miti Feesbuukii tooppaappi birrii 20 godhanaan ji'a guutuu teessee gabbaaftee ammas kana cufee kee immoo amma garii sirriitti waraabuu danda'a. Biyya bushuun akkas miti. Mana keessan bushuun akkam? Bultii keessan bushuun akkam? Kaadimaa keessan wajjin jiraachuun akkam? Hojii keessan lafa hojii keessanii wajjin bultanii deebi'uun hojjettanii deebi'uun akkam? Buna jabanaa tokko danfisuun akkam? Biyya bushuun akka ani yaaduuf akkati yaaddu miti. Namni gaaffii Oromoo deebisuun jira hin dhufa nu dhufa akkamittiin nu dhufa gadi baqatee yookiin caakkaatti baqatee hin taane achi keessa taa'ee istirateejii akka Abiyyiin kun jala waggaa meeqa taane lamaan faanachi ba'an nus baqachuu otoo hin taane jala teenyee isa caalu filachuu dandeenya malee biyya gadhiisne nuti keessa hin jiru nuun akka Oromoodhaa deebi'u Oromoodhaa kennamu Oromoon abbaa gadaa ta'e jajamuu utuu hin ta'in nu lolaa nu qeeqaa sabu'aa nu buusu baafachuu nurra jira malee keessaa baqannee keessaa dhiitamnee keessaa ari'amne keessa achi dudduubatti harkifamne namni ala jiru maal arga namni mana kana keessa taa'u
Anaan arga namni ala jiru ana arguu danda'a mana keessa teenye utuma reebamnu utuma sukkumamnu utuma dhiibamnu utuma cunqurfamnu isa caalutti ba'uu dandeenya. Warqeen ikkoo ergee abidda lixxee booddeedha warqummaan see kan beekan. Maaliif akkasittiin iyyaannu yaa Oromoo? Mee fageenyaaf namichichi abiyyiidhaan afaan Oromootiin haasa'e jedhe dhuguma nuuf yaadeeti. Ani namicha sana akka namaatti nama eenyu nuun kabaja. Dhuguma isiniif yaadee maaliif kar tokkoon saayikooloojikaalee akka inni nu miidhe ilaala. Oromoon waanuma barbaade waan isaa tokko yookiin wayyaa aadaa isaa uffatan yookiin immoo afaan isaa zip afaan isaa godhadee nu dubbisan jechuudha. Haadha isaa peejii keenya gala gaggashanii nu dubbisaniiru jechuudha. So kun jechuun iyyuu nu tuffiidha. Abiyyi sadidee deeme bukkee cina deeme yoo inni hin barbaanne ta'e isa naa wayya. Nama hammaatee sitti dhufu hin eeggatta. Of sirreessita. Maaltu natti dhufatte nama garuu si fakkaatee si nyaatu. Rabbi sirraa qabu. So kun waan nu sirbisiisullee hin qabu, waan nu ijjisiisullee hin qabu, waan nu geerarsiisullee hin qabu. Abiyyiin dogongoroo tokko hin qabu. Akka namaatti yoo yaadu. Wallahi rabbitti kadha Jawaar Muhammad kana haati isaa Oromoo abbaan isaa Oromoo kaayyoon isaa Oromoo adeemsi isaa Oromoo jarri dogongora akkasiin dogongorsiisanii bor isinii hojii walitti buusuuf deemu yoo kana isin carraa namaaf laattan bor Jawaarii see qulqulluu bor Oromiyaa nuu bushiti bakka nuun geessi inni abdannu laphee keessan maaliin akkasin ooyitan maaliif akkasin qabbanoftan namni isin baratee bor isin mataa keessan mucaatiin ittiin deemtan isin irraa galagashuuf deemachuudha. Kanaaf yaa Oromoo gaafa waan tokko goonu waa'ee nama deeggaruu qofaa ta'uu hin taane wanti nuun har'a darbannu deebi'ee nutti dhufaa. Warri abaa'oo deeggarru abaa'oon bora haala kanaan carraa isinii banuu danda'u. Haala kamiin Tigiree keessa gadeemanii maal godhan abaa'oo disconnect uummatarraa adda baasuuf akka nama abaa'oo jaallatee gaafa abaa'oon biyya galee ciree afeeraan Tigraayitti waamanii abaa'oon utuu du'ee kaayyoo isaa dagatee miti kan inni dhaqee ciree achi nyaate. Ijaarsa wajjin qaba jarri akka jedhamaniif bara abaa'oon dhufee biyya galee jarri kana godhan. Har'ammoo akka nama nuuf dubbate afaan Oromoo dubbadhu jedhanii har'ammoo kana nu godhan. Borimmoo Jawaariif deema, borimmoo marroodhaaf deema, borimmoo siif deema, borimmoo isaaniif deema. Eenyurraa difendi godhaa garuu walii wal rukutaa. Walii wal keessaa bafadhaa. Nama kara biraatiin sitti dhufu harka lammataatiin sitti dhufu ofirraa rukutii baasi. Hin furatin eenyudhaafuu bakka hin kenneen. Garuu ani komentiin dubbisu guys. Na lolaa jirtu ta'e na eebbisaa jirtu ta'e I don't really care. Ani sanarraa quban qabu. Ani Facebook irrallee dhufuu iyyuu hin barbaadu. Giriyaa dadhabdoo ta'eef ammoo si dhabamsiisaa qaba. So kanaaf yaa Oromoo waa'een kanaa isin waan akkasii mina amanuu maalidha? Waa'ee barattoota keenya. Barattoonni 17,000 maal fuudha biyya Amaaraa keessaa? Maaliif galiin Oromiyaadhaaf hin galu? Maaliif yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti hin baranne? Barattootumti kun hundaan maaliif iyyuu biyyarraa deeman duraan osoo jedhan wal qabannee haa morminu. Barattoonni keenya akka hin duune walii wal qabannee haa morminu. Isa qeeqnu isa riizina wajjin haa qeeqnu. Maanni tokko immoo dogongoruma Abiyyi irratti jiru naamusaaf tarsiimoodhaan deebii akka argatutti arrabsuudhaan otoo hin taane arrabsuudhaani waluma arrabsuudha. Gareen maraattuun garee qabdiin beektu. Ammas keessaa namni na deeggaru jira namni na qeequ jira. Namni kamuu yoo ka'ee gadi ba'ee sirbuun inni sun nama isa duukaa sirbuu qaba. Garee qaba wal mammadeessuu wal qooduu nuu buusa malee waan tokko bu'aa iddoo nuuf hin qabnee fi waan deeggarru riizinii Oromoo faayidaaf miidhaa isaatiif jennee adeeggaru. Waan qeeqnu riizinii Oromoo miidhuu fi Oromoo irratti miidhaa fiduuf jennee adeeggaru. Kana natti fakkaata yeroo gaarii qabaadha. Yaa Abiyyiin ana gorsituu haa godhatu mee mari'adhaati Abiyyiin biyyatti na deebisee gorsituu na godhatu. Yookiin immoo
yookiin immoo dhugaa pirootokoolii isaa kan eegute achuma yaada xinnoo see fuudhee itti dabarsame itti naa'imaa maal taatanii at least waan akkasii sirreessuu nan danda'a. Gorsituu isaanaa godhatu. So kana kan nu baasus kanuma. Kan immoo galmaan nu ga'us kanuma. Yoo sababa abiyyiitiif gargar harcaane bilisummaa yoo dhufte illee walitti hin deebinu. Yoo sababa lammaatiif gargar harcaane bilisummaa yoo dhufte illee walitti hin deebinu. Kan waggaa dheeraa cabneef iddoo wal harcaafneef kan immoo har'a mo'anneef sababa wal qabanneef. Adaraa keessan tokkummaa yeroo gaarii qabaadhaa. Waa'ee Solomoon Aluulaa Solomoon itti naa'imaa. Yaa koborin yaa. So kana natti fakkaataa. Nuraddiin Idris akkam nagaa keetii. Bye bye. So hundi keessanii galatooma na dhaggeeffattanii fi fayyataa ulfaadhaa ingaa kana caalaa oduun baay'atteef galaanatti hin beekamtu Abiyyi indoorsisina Abiyyi deggera Abiyyi waa'ee Abiyyi dhiisaatii Oromiyaa mirga see kabachiisu qopheeffadhaa filmaataaf qophaa kaayyoo keessan galmaan gaadhaan isiniin jedha yeroo gaarii qabaadhaa.